Rakkoolee hundaaf furmaanni numa harka jira. Wanni gumuu qoricha hin qabne yookiin dawaa hin qabne hin jiru. Subhaanallahi rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buuse. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashamaa harka foon hordoftoota fi kabajamtoota Rajaan Ooroo hundi keessan baga jiraattan warroonni amantii biraa qabdanis gandaan kutaan osoo waliin qoodiin jirra jirtuu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jalqaba irratti ani akkuma beekamu kan hin dubbadhu sababoota isaa yookiin akkamitti akka nu dhufu akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyudha. Itti aansuudhaan xumura irratti viidiyoo kiyya maal akka fayyadamnee waan san ofirraa balleessinu kan dubbadhu. Kanaaf jechuudha viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluudhaan akkasuma ammoo tuyyuu xumura isaa irratti maal akka fayyadamta waan argattaniif akka isiniin tarreessiniin jedha. Ani xumura irratti fida. Jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe sababolee isaas tahee akkasuma ammoo tuyyuu furmaata isaa gorsa akka gorsaatti gorsarraa kan dubbadhu. Kanaaf subscribe, like, share gochuun turtii gaarii hanga viidiyoo xumuraatitti ilaala. Obboleeyyan keessaniifis share godha. Warri subscribe gochuun maatii gootaatan galatooma isin jaalladha isin kabaja isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hedduun keessan gaafii garaagaraatii fi yaada babbareedaa naaf dhiyeessaa jirtan. Garuu warroonni koomentii bilbilli keessan yookiin yuutuubiin keessan isinii barreessuu hin dandeenye of hin cinqina. Warri koomentii barreessuu dandeettan hin kaanfadhe kan jettan hin kaanfatina. Fakkeenya gaarii obboleeyyan keessaniifis akkasuma hiriyoota keessaniifis sammales jechuudha. Anaafis hamilee jajjabina naa ta'a. Masoo hedduutu jira yookiin ammoo tuyyuu namoonni kufiinsa namaa hawwan waan baay'een jiraniif achi jalatti yoo argan garaan isaanii ka dhukkubuu fi mataan ka dhukkubu kun isaaniif dawaadha. Kanas tahee sanis tahee jechuudha har'a waa'ee dhangala'oo foolii hamaa qaban. Obboleeyyan keenya shamarran parsantii 20% kan waan kanaan rakkatan. Isas furmaata isaa dhugiitii fayyadamtanii ofirraa balleessuu dandeettan inshaallahu ta'ala xumura irratti qabadhee dhufee jira. Kanaaf jalqaba irratti jechuudha dhangala'oo kana namoonni hedduu waan addaa yookiin dhukkuba hamaa yookiin ammoo tuyyuu dhibee namni tokko of danda'ee qabate se'ee yoo dhagahanii jedhan kan nama tuffatanii fi kan nama qeeqan akkasuma ammoo keessattuu nu dubartiin jechuudha. Waan isin ajaa'ibaa irraa dubartii jechuun uumaa ofis dagatte akkasuma kennama maal akka taate of irraanfattee jirti. Irra caalaan jechuun subhaanallahi hedduu waan nagaddisiisaa keessaa shamarran takka wal kuffisuu fi akkasuma ammoo tuyyuu maqaa wal balleessuu maaliif jaalannaa garuu maaf kana taana osoo uftaanee jiraannee irra barbaachisaadha. Kana viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufu. Maaliif kana jette jechuun keessaa waan hin oolu. Dubartiin akkuma beekamu kennaa uumama rabbiin kenne sirna dayiinsaa yookiin ulfooftee dahuu qabdi. Kunis ammoo tuyyuu uumaa kenna yookiin jireenya kenna tokkorraa. Gaafa dahaa kana waan hedduutu dhukkuba hedduutu yookiin ammoo dhibbee hedduu jechuudha laalaa hedduutu namatti dhagahama. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yaadni fuudhee naan tarii jira haaluma nama kennate gaafa kana akka waan laalaa san hin argineetti kan laalaa intala deettu kanarraa haasoituu fi akkasuma ammoo tuyyuu waan baay'eetu jira kan haasawu. Kanaaf shamarran keenya yookiin dubartiin keenya dhukkuba kamiyyuu jechuun waan kallattii qaama saalaa isaaniitiin dhangala'us tahee wantoota babbadas tahee gaggaarii dubbachuun isaan rakkisee cel'isaniif akka nama afaan hin qabne akka nama wanni kun maqaa hin qabneetti cal'isaniif sababni isaa sababa ufii kennaa wal arrabsinuu fi ufii kennaa wal tuffannuu fi ufii kennaa maqaa walitti baafnuuf. Kanaaf eenyullee taatanii jechuudha. Qaamni keessan sababoolee garaagaraatiin jijjiiramuu mala. Qilleensaan tahuu mala, dadhabbiin tahuu mala, dhiphinnaan tahuu mala. Akkasuma ammoo tuyyuu sababa jijjiirama biyyaa, naannoo, nyaataa, dhugaatii ilmi namaa kuni waggarraa guyyatti jijjiiramaa deema. Akkuma umriin keenyaatti keenyarraa ka'ee guddaa gahutti jijjiiramaa waan deemnuuf waan hedduu kan nurratti jijjiiramaa deemnu umrii wajjin illee wal qabataa. Kanaaf isin wanni isin godhuu qabdan irra caalaan keessanii jecha namaa dhagahuu yookiin namaaf gurra laattanii fayyaa keessan ofitti cal'isuu osoo hin tahini tokko jettanii gaafa jalqabaa irratti jijjiiramni qaama keessan irratti yoo mul'ate jedhe ofii beeka ofitti beeka ofiif yaada eenyullee eenyuuf yaadu osoo hanga barbaaddan baduu miti ciccitanii namni ciccittee uf dhaqqabisiin jedhu tokko hin jiru obboleettitiyya. Kanaaf qaamfin ammoo fayyaa irratti hin jiru saalli fayyaa irratti hin jiru waan fedheyyuu haa ta'u jechuudha. Ofitti jabaattee gaafa takka jedhee qaamni saalaa kan kee dhangala'oo dhuunfaa qabaate yookiin dhangala'oo addaa foolii kan qabu bifa biraa kan qabu kan duraa irraa adda tahe sababa maalii irraa kan tahe jedhii uf gaafadhu tokkoffaa irratti. Itti aansiitii maalidhaa fi dhangala'oon kiyya bifa jijjiirate uladhuu laali waan keeti waan taheef hin sobaa'u namni kumuyyuu jechuudha. Maalidhaaf dhangala'oon kun foolii addaa qabaate foolii dhuunfaa sababni isaa maal kan jedhu uf qoradhu uf gaafadhu. Booda sanii argachuu dandeetta. Tarii nyaatarraa tahuu dandeetta. Tarii abbaa manaa kan kee irraa tahuu dandeetta. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hunda isaatuyyuu adda baasii beeki. Warri dhiiraallee dubartiin isin akkana dhangala'oo akkanaatu isinirraa ba'a adaawaan akkanaatii ka jettanii wantoota garaagaraa hedduu yaada keessan keessa kan fiddan hedduutu jira. Isinirraayis tahuu mala jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keessan kan dubartii bira dhaabbattanii haadha keessan
intala keessan ilmoo keessan warri dhiiras bor ilmoo intala argattanii kanaafi qorsoota isaa irratti kan hin qabadhee dhufe jalqaba irratti akkuma sitti agartan kana qurunfudiidha. Qurunfudii jechuun waan baay'ee waan kana jechuudha. Foolii isaas tahee akkasuma mootuyyuu qulqulleessuu gadaamessaa yookiin hormaata keenyatiif baay'ee nu gargaara. Kana malees jechuudha qaama saala keenyaa akka bishaan dhangala'oon garagaraa hin yaanee fi akkasuma mootuyyuu hafuurri isaa badan nu gargaara. Qurunfudii obboleeyyan kiyya namoonni hedduu karaalee garagaraatiin ibsan. Fakkeenyaaf namoota hormaata isaanii qulqulleessuuf akka saffisaan ilmoo argatan gargaara. Kunis dogoggora. Itti aansuun jechuudha kun kan asitti argaa jirtan kuni ham'ata yookiin akkasuma naannoo Harargeetti qombii jedhama. Qombiin kunis maatsanii keenya qulqulleessuufis tahee sababoolee garagaraa sababa madaa garagaraatis malees jechuudha sababa dhukkubbii garagaraa marsaa laguu akkasuma ammoo miidhama gadaamessaa sigigaachuu gadaamessaa keessaa fi gara dugda duubatitti malees kan alatti bahe hanga takka kan gargaaru karaalee hedduun kan fayyadamnudha. Karaalee hedduu keessaa yoo xiqqaate karaa 4-5 barsiisee jira. Viidiyoo takka takka ilaaltanii irraa fayyadamuu dandeettanii akkuma asitti agartan kana jechuudha. Ham'ata kana akkasuma ammoo qurunfudii karaa kamiin akka fayyadamtan kun har'a kan fooliti dhangala'oo garagaraa fooliif jechuudha. Waa'ee dhimma foolitiin kan wal qabsiifne itti fufnu taha. Asitti kan argitan xoosine yookiin xooshinee jedhanii san jechuudha. Xooshinee biyya keenyatti shaayii dhuganii fi akkasuma qurunfudii wal wajjin qopheeffatan jechuudha. Amma kana dhugiitii qopheessuu hennu. Dhugiitiin kamaaleet adda baasnee beekuu qabna. Qulqulleessaa yookiin ammoo kan gadaamessaa keenya yookiin hormaata keenya qulqulleessu osoo tahuu kan maal qulqulleessu kan maaliif nu fayyadu addaan baasnee kan nu beekuu qabnu kan foolii qaama saalaa keenyarraa bahu yookiin ammoo dhangala'oo bifa isaa hin beeyne bahu jecha shaayii qopheeffataa yookiin dhugiitii akkuma sitti argitan burcuqqoo dhiyeeffadhe. Burcuqqoo kanatti bishaan walakkaa tokko qicattan hundi keessanuyyuu jechuudha kana wajjin buutanii bu'uu qabdan. Hundi keessan waan kana osoo fayyadamtanii torbaanitti al tokko warri waan kanaan hin saaxilamnes akka hin saaxilamne isin ittisa. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa bishaan akkuma argitan kanatti erga qopheeffannee geessinee jechuudha. Qurunfudicha kana bishaan keessa keennee halkan bulchinee ganama garaa qulletti akkuma hirribaa kaane waan tokko osoo hin dhugin kan dhugnudha jechuudha. Itti aansuun jechuudha wanni nu fayyadamuu qabnu qurunfudii malee xoosineedha. Xoosinee akkuma beeytan yookiin xooshinee shaayii xooshinee kana danfifnee yeroo hunda galgalaa fi ganama osoo dhugnee baay'ee kan qaama keenya qulqulleessuu fi akkasuma immoo foolii garmalee warri qabdan dhangala'oon foolii hin qabne yookiin foolii hamaa qabu isinirraa yaa'u kan isinii qulqullaa'u fi kan garmalee haala gaarii taheen isinii qulqulleessu jechuudha qaama keessan. Kanatti aansuun kan fayyadamuu qabdan ham'ata. Ham'ata yookiin ham'ee jechuun waan baay'ee bu'aa qabuu fi akkasuma immoo waan faayidaa guddaa qabudha. Inni kuni maal gootan isiniif fakkaate akkuma asiin dura barsiise ham'ata kana bishaan aayilaandiitti qopheeffattanii aayilaandii keessa bishaan aayilaandii walakkaa liitiraa jechuudha. Walakkaa liitiraa jechuun burcuqqoo 4 qopheeffattanii aayilaandii burcuqqoo 4 fuudhu. Akkasuma ham'ata kana firii 5 qopheeffattanii erga firii 5 qopheeffattanii jettanii firii 5 kana keessa buuftanii booda sanii ganama akka kaataniin qaama keessan ganamaa fi galgala yeroo raftanii fi yeroo hirribaa kaatan erga dhiqattanii geessitanii insinjaa yookiin ammoo kan ittiin lollattan yeroo lollattan kana ofirraa bishaaniin dhiyitan isuma qofa dhiiftan. Itti aansuun jechuudha warroonni paantii keessan yookiin uffata jalaa godhattanii hirriba ittiin raftan ofirraa osoo hirriftanii bareeda. Sanirraan aansee yeroo hunda uffata isin qabu uffata jalaa waan akka paantii akkasuma surree warri godhataa ooltan yookiin surree godhaa yookiin paantii godhaa. Maaliif qaamni keessan kuni qilleensa barbaada qaamni walumaa galatti qaamni keenya jechuudha. Anis tahee atis dubartii akka keetiiti waan hedduu waan kanarraa waan beekuu fi akkasuma immoo waan narra gahee akkasuma immoo dubartii waan taheef osoo narraa gahuu baate yaanni keessi kiyyaa akkasuma laalaan keessa kiyyaa waan hubatuuf jecha ni beeka inshaallahu ta'ala rabbiin kanurra beekaa tahe rabbi isin haa aafiyu fayyaan fa'aa jette hundi keessan fayyadama obboleeyyan keessaniif qooda akkasuma subscribe like share gochuun turtii gaarii na wajjin isiniin jedha hanga xumuraatitti warri subscribe gootan like share godha obboleeyyan keessaniin gaa fayyaan fa'aa jette hundi keessan oromootiyaa horaa bulaa